Premier League jaalatamaa warra Ingiliz tokko lama jechaa torbee 22ffaa irra gahee guyyaa kaleessaa istaadiyeemiiwwan garaagaraa afur irratti kilaboota 8 jibbaata falmachiisee kanaaf beellama qabsiisuun buleen taphoota guyyaa kaleessaa gaggeeffamaniin guyyaa keessaa sa'aatii 9:00 Newcastle United St James Parkitti Bournemouth simachuun galchii 3 Kluivert lakkoofsisee fi Krikees galcheen 4-1 mo'aniin galchii tokko Newcastle United mo'amuu jalaa hin baraarre Bruno Guimaraestu galcheen taphoota galgala keessaa sa'aatii 12 irraa eegaluun taphatamaniin dursaan liigichaa Liverpool dirreen alaa Brentford wajjin taphachuun falmii jibbaataa taasiseen daqiiqaa 90 dhumatus daqiiqaa dabalataa afuritti jijjiiramee kan seene Darwin Nunes garaagarummaa daqiiqaa tokkotti galchii lama galchuun Liverpool injifannoo dammadammoon ooftuudhaan dhabsiisuu danda'eera. Leenjisaan Brentford Thomas Franks Liverpool kilabii cimaa addunyaa keenyaati jechuun yaada ibsa gaazexeessaaf kennanii dubbataniiru. Sa'aatiidhuma wal fakkaatutti gara King Power kan imale Fulham galchii 2-0dhaan injifachuun deebi'uun istaadiyeemii Londanitti West Ham wajjin kan taphate Crystal Palace haaluma wal fakkaatuun 2-0 mo'achuu danda'eera. Galgala sa'aatii 2:00 irratti Emirates Aston Villa kan simate Arsenal galchiiwwan boqonnaa dura Gabriel Martinelli fi boqonnaa booda Kai Havertz lakkoofsisanii 2-0 dursaa turus Yuri Tielemans City Ole Watkins walitti aansuun lakkoofsisuun Aston Villaan qabxii akka argatu godhaniiru. Arsenal qabxii kana gatuun isaa morkii chaampiyoonummaaf taasisu yaaddoo keessa galcheera. Taphoonni Premier League Ingiliz har'as itti fufuudhaan istaadiyeemiiwwan garaagaraa afuritti kilaboota 8 wal falmisiisuun sa'aatii 11tti Everton Tottenham wajjin Manchester United Brighton and Hove Albion wajjin barana ga'umsa addaa agarsiisaa kan jiru Nottingham Forest Southampton wajjin ni taphatu. Manchester United Brighton wajjin taphni taasisan tilmaama guddaa argateera. Tapha kana irratti qamisa darbee atileetii kan hojjete Amada Dialloon ga'umsa gaarii ni agarsiisa jedhamee eegama. Galgala sa'aatii 1:00 Chaampiyoonaan bara darbee Manchester City karaa Ipswich Town imalee wajjin ni falmatan. Bara kana takka gad-jechaa kan jiru Manchester Cityn tapha kana haala salphaan ni injifata jedhamee hin eegamu.